jajjaboo asirra jirtanii ajaa'iba akkasuma si malee dubbadhaa carraa Oke, fudhaa. tufu fa'aa isin maal akkaan gabaatti akka salaa namni dubbachuu qabutti tufu. Ta duraati obboleettii teenya ayyoo takka positive namni ja'u 300 kanatti ergitee isinitti ergee bakka cufatti argamtii rabbiin isii haa milkeessu. Duniyaa akhiratti rabbi isii haa milkeessu. Maasha Allah tabaara. Hunda cinaa dhaabbatti rabbiin isii cinaa haa dhaabbatu. Qabeenyi isii hin irratin ol malee rabbiin gad irraan ofiin hin ja'a. Oh, ayyoon ta'uu isaa biyyaa wajjin deeggartuu dhufte sanii gaafa mucaa jabuuti. Isii danseeyaa. Okay. Allah hin beekan. Okay. Isiitu ergee du'aayii godhaaf akkasuma wajjin Rabbi bakka xiqqoo baafte guddoo haa kennuuf yaa. Inshaallah nutiin kuni daa'ima amma dhalatee ni beektanii dheengaddume eegalle. Wanni kunis nutiif irraa hin eeyne nutti dhufe sagantaa adda addaa lafatti oofaa jirra. Waan adda addaa lafatti godhaa jirra. Wacii guddaa lafattis baasaa jirra. Asirratti dubbatu nam feesisu. Wanni tun dingata nu dhufte. Akkuma isinis dingata isinis dhuftee isinis dingata gartee haasanii viidiyoo daleeydanitti akkasitti nutti dhuftee jechuudha. So, inshaallah gartee osoo wanni meeqa nutti jirtu wacii meeqa baasaa jirru arrammoo dirqamnee gartee funya qurquritti asirratti argamne 200,000 obboleettii teenyaaf ni kanneen. Inshaallah 200,000 ni kanneenaa maqaa garee Guys, sagalee tana naa waraabaa. Wayi waa guutak. Sagalee tana hundi kan rikardi naa godha. Facebook fi TikTok hundarra nu maxxansaa irra deebitee namni nu himu yoo jiraate yookaan immoo ajaa'iba irra deebi'i nu himi. Haa sagalee tana nu waraabanii maqaa garee teessanii nu himi. Akkamitti akka ijaaramtan kaayyoo keessanis nu himi. Waraaba daddafa. Inshaallah nutiin kuni quuqamuma shamarran adda addaatiif qabnu asirratti deemaa jiru. Yeroo hunda laalleetuma bira kutuu osoo hin taane shamarran keenya kan asirratti gartee hasammuun gartee xiqqisho gartee ni jiraa miti gammachuun miira keessa galtee dipireeshinii itti jiru wanni adda addaa itti jiru kuni nu naasiseeti nutiin kun gartee ummata kana ifitti qabnee waan isaan tahanis gaafannee waan dandeenyuun gargaarree dadhabnus du'aayii goonee fi ni jiraami. Akkami bultee fi akkamitti oolteellee waliin jennee wal jajjabeessuuf maaliif jennaan nuti warri biyya alaa jiru kuni haati nu bira hin jirtu abbaan nu bira hin jiru obboleessaa fi obboleettiin nu bira hin jirtu namni biyyaallee nuun fahamu bu'uma gartee jannata keessa jiru itti fakkaatti garuu dubbiin gartee namni gartee biyya jiru maallaqaan harakkatu taate nuti immoo rakkoo adda addaatu nutti dhaabbataa jechuudha namni gartee hafuura itti baafannu hin jiru. Hafuura walitti baafanna jechuudhaan shamarran waliif gaachana jennee gaachana walii taana jennee itti rafnee itti kaanee akkasitti maqaa kana baafannee maqaa gartee keenya cinattis daa'immanni waan qaaliidha shamarran gartee qaqqaaliidha dahaba gartee dhiirarratti haram ta'e cufti nuuf halaali jechuudhaan akkasitti daa'immanni kanallee gartee cinatti godhanne gabaabdumattuu obboleeyyan keenya. Kan shamarranii qofa osoo hin tahin kan dhiiraalleen hagartee niin dhiphadhe niin rakkadhe naman qabu obboleettiin qabu tagartee gurra bantee na caqastu akkam gartee taate maal taatettee ta gurra naa kannituun qabu hajachuufillee ni jirra dhalaa qofaa fi miti ni jirra irra guddaan immoo namni gartee rakkoo keessa jiru obboleeyyan keenya kan shamarraniiti. Mataa isaanii gartee gizee asirra bahanii waa godhan maaltu duuba jira dhiiroo maaltu asirratti isii baase maaltu asirratti isii dannasiise maaltu asirratti isii boochise jennee waliin gaafannu maqaa walii kannu quba walitti laatu malee duuba nuti bakka shamarran keenya agartanitti bakka jalloo teenya agartanitti bakka gartee afaanillee nan je'u nama baala geessin jettanillee nu fida nutiitu ifitti qabee. Nutiitu gorfatee nutiitu wal gorfata inshaallah tanaaf walitti dhufne isinin jaabbaleen kiyyaa gabaabdumattuu haayoon teenya guddoodha haayoo dheertuu qabna waan biraatii miti namni gartee bizinesallee godhachuu fedhu hayaada qabu ha maallaqa hin qabne sagaleete maal ta'e sagaleen tiyyatuun dheeroo Yaa bareeda ta'u. amma sirrii hunu. Duraan anuma dhaga'u turtanii fi wayin gidaratti haasoo ture. Yaa bareeda murtii bira isaa duba deebi'ee. Dhaga'u ture deem jiddumaan xiqqoo fagaatte. Namni as keessa jirtan hundi keessanuu number 1 wanni inni isinirraa barbaadu maqaa garee teenya tanaan du'aayii.
du'aayi nu godha akka rabbi nu jabeessu gannu dhaabu sini galtee maashaallah illee nurraa ja'a sini galtee du'aayi nu godha Akka jiru. namni immoo isin cinaa dhaabbanna jettan harka keenya bal'aa obboleeyyan keenya warra asirra jiru kana maqaa kana qabu arma gadiis hedduudha nu jalaas warri jiran hedduu warrummaan daa'imman sadi qabu loogoo kana qabu shamarran waliif gaachanaa qabu hundaa'u dubbisaati kottaa nuti humata akka godhuu hin dandeenyu mataa keenyaan yoommoo walitti dhufne waa hedduu takka goona akkasiiti inshaallaa hedduu takka obboleetii tiyya cinaa dhaabbachuudhaaf gammachuun qabaa carraa isin nuu kennite kana isinlee naa galatoomtu isummaanuu nutti dhuftee gartee nutti booyuun sanuuhu nutiif jechuu bakka guddaa gartee elnaan akkanatti gartee nama gartee nutti dhufee nutti boolluu ni qabnaa jenne hedduu takka isin boonni obboleettiitiin. Kanaaf namni isii cinaa dhaabbatan hundinuu duniyaa fi akhiran rabbi isin cinaa haa dhaabbatu rabbi nu haa qaceelchu waliif nu haa qaceelchu warra ijji takka agarte waan takka agarte afaan waan takka dubbate gurri waan takka dhagee rabbi nu haa godhuun jaagaahi inshallah garuu hedduu qarshii nu himi viidiyoo waraabaa jira waan ta'eef akka dhaabbatatti. Arshii 200 obboleettii teenyaaf gumaachina inshallah kanuma nu guddifadha akkuma reefu jee waa hedduu takka hojjataa jira waa hedduu takka harkaanu qaba wanni gartee dubbiin mallaqaa miti wal cinaa dhaabbachuun siif jirra jechuun waan guddaadha immoo tunis inshallah kan cufti idaa galaanaati jaanii miti tana keessa gartee barakaa rabbi haa kaayu inshallah tanuma nuuf haa guddifattu jan. Thank you. Okay. Dabal walitti qarshii akka ta'e naa himi viidiyoo namni waraabaa jira waan ta'eef nuti 200 keenya waadaadha beete dirqama waan reeffa 200 meeqa? 200 furtaa qabamu sokke. Ayyee akkasii galatooma namni dubbachuu barbaadu jiraate sinuma keessa. Kan naafi isaantu kabajamtu. Isin keessa namni dubbachuu barbaadu jiraate sarka waa dabalu. Yaa akkuma obboleettiin teenya jettee nuti gruupii amma eegalamtee okay gana faawundeeshinni keenya gana agartee faawundeeshina keenya jabeessinee kaasuuf deemna gana bakka takka gana waan hedduu waan irratti godhuu barbaannu hedduu jira bakka san hin geenye barwanni kun dingata nu dhuftee nurraa illee hin tuffatina okay isii dura nama hedduu keezii hedduu harkaa qabna namni hedduun ni beekaa nuti immoo asirratti dubbachuun barbaannu so sanumaa fi agartee waan dingataa kana akkanatti hin dhiifne obboleettii teenya jennee nuti illee si gargaarra inshallah obboleeyyan keenya kan dhiiraati illee jira isaan birallee si geessinee waan isaan si dandeenyiini nu bira dhaabbataniini wiigana maachi jennee dhufne inshallah hawaasni keenya illee haa galatoomu waan dandee walitti qabanii inshallah ammallee warri proomisa seentan ergaaf agartee maallaqa hedduu isii barbaachisa isii bira dhaabbadhaa maallaqa bitaa nama sadii qofa proomisni nama sadii qofa ammaaf kan nuti beeynu Useen Maabara kuma 20 obboleettii teenya Ameerikaa jirtu Maawee Austraaliyaa jirtu Maawee ana beeka kuma 20 40 nama lama kan biraati haga nu warra beeynu akkuma dawwalee irraa fuunu sun. Okay. Warri bilaalee wanni kallachuu dandeessan kannadha nu galatooma obboleettii tiyya maallaqa deebisnu nu kaya gasu agumaa feenu daban akauntii kaya barreessu. Keenya si gargaara inshallah. Thank you. Kota kamurte sagantaa hojii laafennaa amma isa amma yeroo jiru kana akkuma sagantaatti golamneeti warra gabbuu eessan ustaaza fa'aa ol deeffannee gargaarsa xiqqoo itti cidhoofnee wanta goona okay xumuraddaas waan feetan haasaa muhiima go ahead muhiima firraa fuudhi muhiima viidiyoolee bani ati viidiyoolee banatte umara muhiimu maami egaa guyyaa viidiyoo nagaraatu amma dalagattiin jira ayyee okay isin cufte keessanuu duraan dursee hedduu takka galatooma dabbaalli fi muftiin because xiqqoo sagalee nu dabala nan dhageessani irra deebi nan dhageessani amma ni dhageenya okay dabbaalli fi muftiin hedduu takka galatooma yaada keenya hanga yeroo xiqqoo takkatti isin bira gahannee ceetanii nu dura dhaabbatanii waan nuti barbaannu yaadaanis karaa dilata kan waan nu cinaa dhaabbataniif hedduu takka galatoomaa isin injanne isin cufaa keessanuu akkasumatti illee warri mana dabbaal kabajanii asitti nu walii qabamtan cufti keessanuu galatoomaa kanumaan jaani. Thank you wallahi ulfaadhu fayyaa ta'e.
Ayya sagantaa keenya kan lammaffatti deebinaa yoo namni dabalu jiraate ammallee waan barbaadan dabaladha carraan keessanii. Ambar go ahead. Ambar. Yaa ittoo baala nuyi dalagaa jirti. I think so dalagaa jirti. Dalagaa jirti hin beekaa bara. Ambar yoo dubbachuu hin dandeenye hanuni. Nama as jalaa kan nataa ture jira kan loogoo keessan qabu nama tokko reefu argee maqaa isin ni irraanfadhe dhiifama. Saadaa na fakkaata. Saadaa. Nama hedduu as jala jira. Okay, Ambar dura. Okay, Ambar dura. Marsantu jira carraa walii kanninu. Ana tokko marsan nagi. Obsa anti ko busy ran jira galatoomaa jara keenya namni bu'ee jira. Okay, eenyuun isinii galcha? Namni amma galu amma ergadhaatu shamarran keenya kana keessa. Shamarran keenya kana keessa. Sokkee saaduma duraan Simarsan onna Marsan ililii ol darbi. wallahi hedduu Marsan ililii takka ol darbi. Marsan yoo jiraatte eeyyuwaa si arge si qabeeya. Okay, go ahead. Isii reefun tana wayii jirti. Akkuma jirtanitti isaaniin qixxee isaa daddafa bakka takka fooloo godhan ishee. Garee tana bakka walumaa galatti. nu dhufte. Wasa wallahi hedduu isinirraa gammade. Maashaallah. Isinillee ulfaadhaa dabbaal murtii isinillee hedduu nu gargaartanii waan kana yeruma xiqqishoo keessatti itti kaane nutis akkuma amma dura isinii ibsanitti hin turre ifa dhaabbanne ammuma eegallee waanuma gargaarsa jennee kanneen nu guddifadhu. Warri as keessatti hirmaattanii yaaminsa keenya kabajanii yaaminsa dabbaalii fi murtii guutuus kabajanii asitti argamtan hedduu takka nu galatooma. Hedduu takka galatooma isinirraa gammanne. Thank you. Marsan taayaati haga fooloo godhanii kuma sii guutanii. Nama biraa kan inni ol galchuu yoo qabaatte maquma qofa natti hime ati ajaa'iba. Okay, sadaa Aadaa looyera bagana gahaa Looyera teenya, looyertittii teenya ol nu baasa ol baatee. looyera daddafaa bakka takkatti fooloo godhaa namni hundi keessan. By the way, nama looyeraatti isin jira keessattuu namni Yuurooppii Ameerikaa bakka garagaraa jiraatan gorsa seeraa rakkoo keessa jirtan namaan mari'achuu wanni hundi barbaachisaa beekaa arran beektu malee daddafii bakka takkatti nama kuma tokkoon galchiisaa Marsan ibisillee. Osoon hin irraanfanne nuti Ameerikaa qofa hin jirru. Keeniyaa, biyya teenya Itoophiyaa, biyya cufarra Awustiraaliyaa, Kanadaa bakka cufarraa wal keessa jirra. Ameerikaa qofa hin jirru addunyaa tana cufarra jirra jechuu barbaadeeti. Galatooma. Thank you. Dafa gagaa hunda keessanuu fooloo godhanii tifuu fi saadaa teenya carraasii kan inni jirra. Wallahi ani sabida qaamaanis nin beekaa yoo isin irraanfatte hin beeku malee yeroo isin OMN hojjettu qaamaan wal argineerra sirriitti hin beekaa. She is very active wallahi dubartii akkana taati jedhee hin eeyne nama hedduu ittiin boonu ture yeroo isin hojii hojjettutti commitmentiin isin qabdu even afaan beektu qofaan osoo hin ta'in afaan arabiffaatiin dabalataan